akkuma saree duuteetti ajooftii jedhan. Bootaa siin ciiftu kananiyyee asrii salaatee ka'een irkadde kana dadhabee dhufe. Wallaahi wabillahi makaddaa siin irra ciiftu jechuudha. Irra ciisuun dadhabe xiraasaa biraa jechuudha. Intalti muunaan jedhaa jirtu kun kunoo isii kana laalaa mataa isii. Viidiyoo kana hanga dhumaatti naa waliin tura. Kabajamtootaaf jaalatamtoota YouTube chaanala kiyyaa waan ajaa'ibaa takka qabadhee dhiyaadhe. Waan ajandaa idil addunyaa ta'ee biyya raasaa jiru. Mana arabaa qulqulleessuu dhuftee gizee ajeessitu. Nusu'innaa qulqullina arabaa eeguu dhuftee qulqullina kan keetuu eeguu gizee dhabdu. Amazing. Ni dubbanna gaarra waan rabbiin nu beeku. Ni taafasna. Seenaa ajaa'ibaa kan akkaan qalbii nama gubu isin qabadhee dhiyaadhe. Seenaan kunis dhimma qulqullinaatiin walitti qabata. Addunyaarraa dhiirri qulqullina hin eegganne jette Arabni dhiira Hindiitii. Shamarri qulqullina hin eegganne immoo Itiyoophiyaadha jetti. Kan kana maqaa nu balleesse shamara hedduu hunda osoo hin taane tokko tokkodha. Dhaggeeffadhaa walitti deemna. Wallaahi wabillaahi wanni nama dubbadhu kun somni tokko keessan jiru waan inni ija kootiin argee waan na bira jiru. Wantiin jettee yookiin aramni natti maktee miti. Na dhaggeeffadhaame anatu amma dalagaa kana eegan dhufee guyyaa 15 ga'a. Anaa dhufee guyyaa 2 bulee intalli qaallittii kootii kuni mucaadhuma Itoophiyaa wayii fudhattee dhufte. Intalattiin immoo eega biyya kana dhufte waggaa tokko fixxee xalabaa dhaabaddee dheengadduma xalabaa dhaabaddee guyyaa 15 mana jaazaa teessee dalagaa kana dhufte. Dalagaa kana argatte. Qaallittiin mana sii keessa guyyuma 2 wajjin bultee hadhufanii nu bira. Ugaandaa wayis na bira jirti manuma kana keessa. Yaani ijaazaadha waan ta'eef walitti yaa'anii mana haadhaa ta'an mana haadhaan jira. Wanna tokko lama isinitti hima. Ijoolleen biyyaa baatanu isa akkana nama tuffattanu too dhiiftanii. Wallaahi kan madaamiin bishaan zayitii isinitti naqinis bareedduudha. Yeroo bareedduudha. Viidiyoo muraa kanas taa'ee dandeelaalaan jiru bitaa kana baay'ee takka na dhukkubaa. Alaa kulli haal dhimma nazaafaatiin wal qabataa. Itti sin deebisaa tokko. Yeroo madaamii waamtu yoo madaamii bira dhaytu jawwaala haadha madaamii bira dhaytee maal jettan. Muca jawwaala lafa kaayin jedhaan nan dhageessu na tuffatti anan tuffatti madaamiin tuffatti itti mun dhageessu. Shaaworii amma deen gada qaalattii wayi shaqaalaan keenya shaaworiin hin galtu jettee mucaan kun wallaahi waggaa guyyaa 11 na biratti gizee 2 malee shaaworiin galle. Gaaf tokko dhuftee guyyaa 6 sargii wayii qabanii qaalattiin sargii deemuu dhaatte ruuhi tarawwashii riihatik ma'affina ruuhi tarawwashii ittiin ana biratti. Biyya Arabaa kanatti waan ajaa'ibaa takkatu mudate. Wanni ajaa'ibaa sunis achumaan dhuftee shaaworii galte. Nama lama ta'anii waliin hojjetan shamara Itoophiyaati lammanuu. Anammoo masalanii hojiin hojjetaa. Booda tokko keessaa nazaafaa dalayitti mana qulqulleessitti hammaa miiciti. Amman naqee shaaworii galuutti. Hin miiciti malee ofii miicattu tokkummoo nyaata gooti. Qodaa hojjedhe jechuudha. Fooliin koo basa. Boodarraa gurbaan xiqqaan takka taa'ee nyaata nyaataa jira. Gurbaa xiqqaa kana biraan dhuftee dabarte intalti isiin nazaafaa gootu kun. Waan guyyoota 3-4 qaama inni qanneef namni kamuugaa bobaan jalli qaamni isaa gisee socho'u keessa qilleensi jalaa ba'a. Yeroo sana qilleensi sun dhufee funyaan nama seenaa addunyaatti jibbisiisa jechuudha. Sanaan booda gurbaarraa bahee isiirraa bahee gara gurbaa funyaan qajeelee gurbaan nyaata afaanii qabaa. Ichumaan ol deeffame. Yeroo ol deeffamu madaamiin maal jettee beektanii? Nazaafaan eeggattu hin jenneeni qulqullina keetii miti hin jenneen ijaan dhooyitee ati buudaadha jetteen. Mucaa kootii nyaata nyaataa jiru ijaan dhooyitee buudaadhaati sin barbaadu deemii ilmoon koo fixuu deemtetteeni akka isin biyyaa dhuftetti deebiftee jechuudha. Si galtee? Wanta akkasii kunis ni jira. Faatiin Saawudii shamarri Saawudii takka takka kaddaamaa qulqullina hin eegganne hin jaallatan. Yoo isin qulqullina eeggattee urgooftee deemte dhiira nu jiraa waswaasti jedhanii yaadu. Garuu tokko tokko immoo waan hin taane irratti agarraan hin jibbiti jechuudha. Kana kan hin jedhaa jiruan madaamiin sana jaallattu qulqullina keessan hin eeggatinaa jedhaan jiru. Qulqullina keessan eeggadhaa shittoo dibadhaa jedhaan jiruan. Shittoo dibachuun mamnoo. Yoo shittoo dibattan jaarsa sii waswaasuu dandeessan. Bishaan qulqulluudhaan qaama keessan dhiqadhaa. Normaanii yookaan naashuraalii foolii naashuraalii qabaadhaa kan uumamaa. Fakkeenyaaf yoo namni isin bira darbee kan namni tokko yoo inni isin bira darbee wooma takka waan namni sun isin bira darbee fakkaatu. Qilleensumaan wal fakkaatee deemaa qulqullina eeggata jechuudha. Akkasii jechuun baawudarii fi waan jettan jinnijaan kaasan ofitti godhaati dhiira madaamii abbaa manaa madaamii
shawwataa jiraan jiru yookaan waswaasaa jiraan jiru qulqullina naashuraalii qulqullina uumamaa akka eeggattan irra deddeebinee isin akeekachiifnaa jechuudha. Ijoolleen keenya irra guddaan mataa isaanii gaafa biyya galan lakku ta'e gala. Garuu shamarri durii mataan isii gara biyya irraa gizee gara biyya Itoophiyaa deebitu luuccee ta'a kan qiyyaan duraanuu maaliif dibata garaagaraa waan dibattuuf bareeddee galti. Kan duraanii bareeddee galti kan ammaa ammoo molooyitee galti. Wanti isin molooyituuf maaliif beektanii? Mataan lakkuu ta'e cabee dhumuudha. Oowwii biyya kanaas ni fixa garuu irra guddaan mataa wanti caccabsee fixu waan dibachuu dhabuudha, hanqabaaqabuu dhabuudha isiniin jedha. Kan lammataa qaamuma keessaniifuu akkasiin daftanii hin dulloofneef nutsinnaa eeggachuun keessan baay'ee takka gaariidha jedheetan abdada. Kan lammataa akka biyyaatti maqaan nu badaara. Dhiirri wasaakni dhiira Indiiti. Kaddaamaan wasaakni immoo kaddaamaa Itoophiyaatti jedhamaa jira. Kun fokkuu akka biyyatti nama galu jechuudha. Akka nutsinnaa keessan eeggattan kabajaadhaan isin gaafanna jechuudha. Kan lammataa isnaan ilkaan qulqulleeffachuun gaariidha. Kan ilkaanii kun immoo dirqama. Yoo madaamiin kan keessi fudhattee bakkoota garaagaraa hin dhanne of shakki. Afurri afaan keessaa bahu nama biratti ajaa'uu mala sitti garuu waa takka hin dhaga'amu. Akka jedhi arraabii fuunfadhachumaan. Yoo wanti sun shurufaa qabaate ta'e loomii qulqulleeffadhu wantoota tokko tokkoon akka qulqulleeffattu kabajaa si gaafanna jechuudha. Akkana siin jenna nu jiraadha. Hundeedhaan jiru garuu tokko tokko madamii faaxeen takka takkatu dubbii waliin dhahaa jirti. Guyyaa 11 guutuu mataa hin miicane jechuun bara duuteetta jechuudha. Addunyaa hin jirtu. Kan amma munaan jedhaa tokkoon ammunaa qofa miti nama hedduu irraan dhagee amma hundee jedhanii saalii jedhanii riyaar kanatti namoonni mataadhaaf gizee har'a heerumuu deeman yookiin kaadhimaa argatanii kaadhimaa bira dhaquu deeman isii bira dhaqu. Mataa isii sanatti xiyyiitiin hin galu jechuudha. Xiyyiitiin hin galu mataa jiraatti. Sanaan booda isiin maqasa fayyadamteeti waa meeqa fayyadamtee laaffifti jechuudha. Sii galee. Kan isiniin jedhanii ofirraa duutanii waggaa 2 waggaa 3 waggaa 4 mataa waggaa 2 waggaa 3 faaqeen keessan galleetu jira. Naaman miidiyaa kanarratti fidaarti hundeen fuula hiitee waan soba jedhamu miti jechuun ragaan munaan waan kana haasofteef waa hedduu. Saalii jedhanii intala kan jirti kan mana mataa sana faarxee ilaaluu dandeessan wanti isii jala jiru shamarri keessattuu shamarri Oromoo kanuma wajjin jiraanna kanumatu nu deesse kanumatu obboleetti keenya kanumatu sichi jaartii taati jennee hanga yaaddoo inuu keenyarra yaadda'uu geenyarra jirra jechuudha. Sii galee kanaafuu qulqullinni dirqama ta'a. Rabbiin walaqadi karrabnaa banii aadam ilmaan namaa guddifne jedha. Sii galee maaliif waan bakka itti dhiqatu beekaa bakka itti nyaatu beekaa akka itti deemu beekaa akka itti rafu beekaa bineensonni amma fakkeenyaaf inni kasanii Rabbiin dafqa jara keessatti uumee dafqa sanaan qaama dhiqatu. Qulqullina jaraa Rabbiin akkasumatti eegaa kan jira. Kan keenya immoo akka nuti dhiqannu aqlii nuu kenna. Aqlii sanatti fayyadamuu qabna jechuudha.